yeroo baay'ee kan nagu akkatti isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana tuffatan kanatu nagu babeetta inuma nagu keessatti waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u Oromoon har'as ripheetuma lola sababa eenyuuti sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaala keessatti walii ijaare ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qaba. Maal godhan? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargari kan keessa kiyya na gugukkan ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargara waan inni godheef isatu beeku. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti ABOs miti OFCOs miti OFDOs miti garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'tti. Amma fuudheen gaddatti qabaa jira. Har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti. Dhaga keessa Oromoon dhumaa jirti. Isaan jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee keetti galche kan qalbiin kiyya sodaatu. Qawweedhaan walitti yaa'u. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedhee yeroo baay'ee akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamummatu waraana bichisiisu jidduutti uummata Oromoo fixu kana dhaabsisuu dadhaban miti dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Sayyoon jedhe hin soba. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatu sababa kiyyaan uummanni Oromoon gaaga'ame hin beela'e hin du'e qeerraan godaanin jetteetu kan of cabsite dhugaa kee qabatte walii abboomamta kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya midhanii deemu qaama hidhate gamatu midhamuutu jala waraana mootummaa tokkomoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin onnee dhugaan miite kana jidduutti kan dhumu Oromoo rabbiiti yaada maal godhe cubbuun ani wantan sitti buu yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyi deeggarata yakki isaa lamaan kana ani wantan sitti buu maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeessa dhaqee maatii Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggartaatiin ajjeessaa yookaan waraanni marfuu Wallagga keessatti nama 700 ol har'aa boreetu kana fi Oromoo Hojii Boorana keessatti illee kunoo har'as amma si didee saba biraa dhumee nageenya beektaa silaa Oromarraa otoo dhalanne anuutu manni sitti na jedhu isa jiruun jedhee faarsee qabu. kan hormaataati Sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a dhaabbachuu qaba uummata keenya nama akkatti Jawaar Mohammad kana isa kompiitara wayyaanee raasaa bahe kana Yamanii irratti Oromummaan kun beektaa daabboo miti abbaan fedhe sittiin gurguru abbaan fedhe sirraan fudhatu Oromummaan beeka waan callisne akka sodaatti lakkaa'ee mukeeka ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu har'a bargoota warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bara innuu onnee horateeraa bara maaf gahuu dadhabne akkamitti onnee sana dhabna na amani marga na amani Oromoon yoo nyaata dhaabbilee Oromoon nyaachisa dhimma Oromoo irratti isaan wal uumuwanii namni naannoo malee dhalate hin jiru namni balbala malee dhalate hin jiru namni gosa malee dhalate hin jiru
Oromoon isatti gala. Oromoon gandatti galti, Oromoon naannootti gala. Gaaf sana gabaabaa wal dhoowwita gaafa. Tasumaan dandeenye Wallagga keessatti akka diina kan Oromoon du'e Oromoo harkatti. Amma jalduuf neetta qaqqabe. Trust me. Gaaf sana roorroo walirraa dhoowwuudhaan hundi ishii gaangistara ijaarratte. Walitti namni jechuudha. Dantaa Oromoodhaaf yaaduun kana. Interviidhuma amma nu gootirraa ka'anii sayyoorraa ka'e aboo namni Zarihuun Wadaajotti dubbatu hamilee qabuyyuu yeroo kanatti barna dinqaa bara. Maaltu ta'e beektaa ambotti warra dabballee wayyaanee taate oppiidiyoon hirkattu Amboo keessatti yoo ilmaan ishii baqattee waddeessatti yookaan ilfatatti galte abbaa fi haadha reebsisaa bayetu har'a nabaa'oo shaniitii deetu dababaasaa gantuu siin jedhaa bara. Ijoollee waggaa 8 fi waggaa 10 Qaallittii keessatti gubachaa baateef har'a diina inni booda waan akkasii faasiqudha. Sookee rakkoon qabu inni rakkoon fidu daandii wal dhoowwuun kun barsalbaadha. Namni dantaa saba Oromoof yaadu garuu waan na ulfaatu tokko hojjeta. Wanti ulfaatu maal? Mu'amu. Walii mu'amu. Walii mu'amu. Silaa uummata Oromoo kanatu sakaanis dhiibee 4 kiiloo galche, sakaanis alaa galche. Yeroo kanatti sirriitti mu'amu. Anumti ishii jartuun kun ijaarrachuu nan danda'a gaaggistaan. Anumti ishii jartuun gabaabduun kun. Har'uma gadi bahee lammaan otoo Oromoo gane yookaan gandatti galee namni kireediitii isaa dhoowwuun jiru. Umaa fiduu hin dandeessu. Gootummaan innaa sana raawwate dhaloota 2, 3, 4 ka'a. Jaalleewwan isaa dabalatee jechuudha. Sii galee silaa nama lubbuudhaan jiru faarsuun sodaadha malee jedhee silaa sinan faarsan jedhe.